suutumattan maal taate obboleesso yoo waan kana itti raawwattu taate maaliif natti ergitaa achirrattanii okay waati singii keessa seena haadha mana maaliif natti ergitaadha ati obboleettiin qabdu ati obboleessa san qabdu maaliif hin sattarree maaliif satri irraa fuute satri maaliif irraa dhabde jedheeni akkasitti ofirraa buloo godhee gaggeesse jechuudha ishitti dhufeetan sootatti akka nama bifa qalbii cabsee osoo hin taane maaliif akkas taataa osoo hin jenne suutumatti beeksisee gorsee waan akkanaa kana ofirraa fagaadhu haadha mana xiyyaa akkasii fuulduratti akka ofeetu jedheeni itti dubbadhee amilee ishii eegee ishillee wallaahi kun isheen tana akka malee wallaahi boo'ee boochiseetan rabbii kanaan na argaa akka malee boochise lafa ol kaatee wanni dhiifama caalaan jirtu jaalalti yoo dhiifamti mana keessa hin jiraatin jaarsa fi jaartii jidduutti wanni bultii jaamaan jirtu yoo jaalalti mana keessa hin dhiifamni yoo mana keessa hin jiraatin jechuudha. Kanarraa kan ka'e dhiifama ofitti beeytee tole marabbaa jedhatan jajjabeessee amilee itti hore gaafa kaan immoo sababa wayiiti waa doorsisanatti fakkaataa namni waggaa dheeritti waggaa shamarran irraa waa dhabde silaa akka inni itti barbaadetti silaa qullan ishii dhaabaadha garuu immoo baga milkaa'iniif baga diddee hellee okay ilmi namaa silaa inni wanni inni irraa barbaade hanguma qullaa sanii silaa hanguma gartee waa irraa baasisan gartee hanga san silaa gaffiideetan silaa uummata duratti gallakkisaa dhabdeen. Haa ta'u ishiin immoo akka ijoollee teenya taaniititti yookaan hin jiraamiti akka qullaa as dura as baatee yookaan hin goone. Garuu immoo sobaa sanii irratti viidiyoo ol baase dhageesse. Haa ta'u kunillee hin milkoofne fi erga wanni kun argame obboleettii ofiiti namni kun wallaahi osoo inni maxxansin dura obboleesso islaamummaatti itti dhufte amantaa islaamummaatiif jecha diinii islaamummaa irratti dhalatteef jecha bakka qabaadhu hin jennu. Wallahi namni suni amantaa islaamaa matiif bakka qabaatu dhiisee deemi seenaaf fokkottu hojjedhu hin jennu. Seenaaf fokkottu deemi hojjedhu hin jennu. Tudiinu kamaa tudaamu. Galata galfamuudhaaf teessa yookaan ilmoo teetiin galata galfamta yookaan haadha mana teetiin galata galfamu teessa jeetuman irraa akkasitti irraa buluu godhee narraa deemee achi deemee ishii qalbii roorrisuudhaan kan ka'e kun odeen gadda namatti erga ol baase jee jechuudha. Kun kan ammoo erga wanni kun taateen taate maqaa rabbii guddaatiin isin qabee gahee akka irraa dhaabbattanii gahee yoo lakki salphinni keenya duniyaa fi akhiraa yookiin lakki isunumaa fi ishiitan adda baafna itti fufnoo qajeettan taatan wallaahi wabillaahi du'a takkitti qofa yoo taate malee anaaf ishillee dabasullee hin dandeessan. Wallaahi uqsimu wabillaahi osoo ishiin guyyaa adii deemtee zinaa dalleedha waan kanaan illee abadan addaan nu hin baaftan. Okay? Kuni kan akka nama tokkootitti akka tana hubattan jechuu barbaadeet. Wanni silaa isin na hin godhan hin qabu. Wanni ati ede sagalee natti qabdee ifirraa ariinaan jechuun kanatti hin dhagamin tokkollee nu hin jiru. Garuu immoo keessa kute haa taatu jazaa isin haa kafalu akkan waan kana irraa dhaabbattan akka waan bilbila keessan keessa jirus ofirraa haytan yoo hamtuun tiyya rabbii bira jirtu sun naa haqamuu ka barbaaddu ta'e jara keenya assalaamu alaikum. Ibsa sagaleen tasaa. Sagaleen diyyanii jirtimi. Assalaamu alaikum. Alaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Amma deebitee Mahammad ni jirti. Dhiisii firraatti tana waan irraa waawwaatuun qabdu uummanni. Kanaaf amma ishiinilleen alhamdulillah viidiyoo takka illee dalaydee jirti. Wallaahi takka akka irratti hin gammanne nin galaa jechaa jirti fedha rabbiitiin wallaahi gammachuun tana na caale yeroo nin galaa jetteellee beeksisallee dubbattee jirti. Viidiyoo san feesbuukii fi jala seentanii dhaggeeffatullee ni dandeessanii. Kanaaf
rabbi qiyyaaf jalaannaa goo akkanaaf ishii yeroo dhiyoo keessatti baatii ramadaanallee as deemaa jira dhiisaa irratti illee hin durunaa dhiisaa hin dubbatteenaadha akka unqaa'u iftaan keessatti yoo rabbi biraan taate iftaan keessatti akka ishiinuu dhuftee Itoophiyaa itti buutu rabbiin haala naafaa mijeessu akkana inshallah ibsa abbaa jalaalate min kanaa dubbadhaa ibsa. Galatoomi Ustaaz Ba'anii ulfaadhu hin cinqamini waliin an siidhaamu ittillee uummata kanatti illee wawwaatin jaalalti furrii wajji dhageesse waan jaalatan waan fadhee wajji yoo dhugaan jaalalti dhugaa taate oduu akka shari'attuu ilaaleen akka jaalattu yoo ilaalan waan jaalataniif ni du'anillee isin kanan beektan waan ta'eef sinii galee maaltu isarratti raawwatamaa ture namichi kun isa jala ture wanni kun akka isaan galma hin geenye nama jala dalagaa turan isaa wajji sirriitti naasee kara keessatti sinillee jechuudha. Namoonni jara kanan adda diiga je'ee amata meeqa bara egaa ol fuudhanii as ittuma jira inni. Maama baaniif hin galin malee egaa viidiyoo irraa waraabbatee dhufee isa as bokkoodhaaf akka maama baan rifatee kan hiika je'ee achi utaaluuf itti fidee malee isa nama darreesse malee namichi turee jira. Wanti takka godhuuf tarii kara tokkotti khayriidhaa fi tarii kara tokkotti badii fakkaattee dhufti. Ishuma tanaahu kam tokko irra jaalatu ishuma ibsuuf dhufti beekadu dubbiin takka. Sini galee kanaafuu wanni isin beekuu qabdan qabsoodha. Maama baanin ardhaa miti keessaa walitti haasawaa tura wala sabukkaa turan jechuudha. Qabsoodha. Waan inni yoo keessan naan jiru mucaan kun keessan naan jiru isinti himee wallaa miyyoo tana maama baanii miti anin dhiisuun jaakam akka inni dhaaddannoo inni dhaaddatun. Maama baanii miti anin dhiisuun jaa akka inni haasawaa mucaan sun keessanatti haasawa jechuudha. Aboo an waan hin qabu. Dubbii jirtu akkana ati maal jaartii namarraa barbaadda duris nu maarree godhe duris isin bara akkana nuti bara warra jimma akkas maarree godhe waan inni natti haasa'u unkwaan mamma baanii miti wallaahi watarlaan isin injee bara anin dhiisuu sii galee yoo mamma baanuu dhiise nuti hin dhiifnu na jechisuun jechuudha. Kanaaf wanni isin beekuu qabdan jaalalti furrii waliini ishiifis barumsa taati. Isallee tana dura akkatti rabbashisiisaa ture isa kana ta'uu dhalaa jechuun ni beektan akkuma harmi ishii gadi qalbiin ishii gadi ilmi namaa kan shawwadamne hin jiru keessa fuugaa kan aadaa laaligaa isaanis dubbataa hin turen biyya alaatiin nama sossobaa turte malee wanni takka irrallee hin bareettu irrallee waan hin jettu si galee dhalaan gurri ishii banaadha ogga biyya alaa jan abbuma feete mi'a fida haadha ilmaan sagalee ni baafta biyya alaa maqaatti dhootte sin baasatteen. Jaarsoon amansiifti gaafa achi dhaqeen isa san jalaa kaadee sillee achi baafadhaate amma usiituma walumaan jira jannaate dhalaan jaarsoon ni amansiifti kana beekaa jaarsawu rakkoon qabu nan janaajjanaa hogga achi baanen isa jalaa ba'ee sillee baafadhaa okkee jaan jaarsinu kana namaa beekuu dadhabdanii namarratti sin duurina innis waan fidus hin qabu maama baan waan nan siidhaamu iffin cinqin wallaa itti iffin cinqin maal ennaani murtee mataa keetii likki jirtaa akkamatti deema. Akkuma amma likki jirtu kanatti deema. Jaartin ta'e jaartii ta'eeti. Sii galee namni akka keetii kabiyya keessa jiru yookaan akka Suudi Arabiyaa jiru sin daffarre kasi daffarre kun akka Itoophiyaan akka Ameerikaan Itoophiyaa daffarteeti beekatu waladda paawara biyyaatiin si daffarre malee namummaadhaan si daffarre takka hin qabu. Waan si caalee wanni itti haasa'ee wanni ta'e takka hin qabu. Kanaafuu namni biraatilleen wanni kana ajandaa godhatanii wuuyi udura taates maarreettaniif hin jirtu kafuuru rahiimi unkaan tana dhiisiti yoo ati namaan araaramne akkamitti rabbiin si araarama yoo ati namaa dhiifaman godhe akkamitti rabbiin dhiifama sii godha sii galee namni barate faan bakka tanarratti namni tokko dhiifamannaani achiran tarkaanfatannaani akka waan kufriiti jara keenya kara bira amantitti illee fudhattan kanaafuu araarama barbaada yoo namaaf araarame akka shari'atti illee fudhatama qaba waan ta'eef namarraayis gabbu'aadha miyyoorraayis gabbu'aadha miyyoon teenya jaartii teenya jaartiin tanaa miti jaartii namaa tajaarsa jala deemte nama biraa jala deemte ta'uu nama qurxaadhaan qabuuf ni beeyna nuti qurxaadhaan jechuun jaartuma namaatu biyyatti nama biraa jala ka deemte oduma jaarsa wajji biyya takka keessa jiran biyyuma takka keessatti akkana hundaa jira akka waan guddoo takka gootanii isa rabshaan irra hin dhaabinaadha piliis miyyoo sanii jecha miyyoo amantii san nutti as dhufte sanii jecha xiqqeenya amantii teenya irra keessatti labsamaa jiru oduu nama kiristaanatiin ta'an maata kanatti hin fakkaatu ture garuu wanni
Arraan tana muslimummaan musliima irratti agoo kana raawwatu amantii teenyallee xiqqeessaa jira. Piliis waan kanaa jecha miyyoo biras dhaabbadhaa. Miyyoo biras dhaabbadhaa. Mee arraan tana dardarri faan keessafu. Mee ka diyaaspooraa deema jaartii ammaa kana utuma wanni kun ta'ee arguu laaltee agartan jaartii miskiinaa jana jana. Mee biyya keessa ka jiru ati ka tujjaaraa ka jaarsi ishii miskiinaa jana janimee mees jalaa calleeftu dhalaan tun. Qalbii dhalaan beektanii. Akka uummanni yaades akka yaades miti akka isiin itti jirtu jechuudha maashaallah. Rabbi namallee amantii isii irratti gadi isii hadhaabu akkuma sumayyaa tabseeyyuu naan jettee gooni nama amantii isii jijjiirtu miti jette garuu dhugaadha. Ergan dhufee si argee amantii isii irratti isiinuyyuu nama of taatee jiraataa jirtudha. Ammallee rabbi isii ajabeessu irratti wanti kana caala nama gaddisiisu hin jiru. Wanti kana caalallee namatti dhagahamu hin jiru. Inshaallah inti keessanuyyuu mucatti kanaaf du'aa godhaa fi irraallee dhaabbadhaan jedha. Warroon ergataa jirtan neetwoorkiin natti mul'isaa hin jiru. Okkee ustaaza siin gachaa. Ustaaza si galchee jira ergaddu lammaffaa yoo si. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayyee ana dhabu yeroo jirtu fayyaadha. Koomentii tana cufaa dhiifamaa wajjin koomentii cufuu yoo dandeessan cufa. Maaliif jennaan ilma namaa kaa khayrii namaa qabu hin jiru. Laa isin cufaa hundaaf cufuun ni beekame seenaa cufu koomentii. Wani dhufee tokkoon qabu. Ani waan liibii kanallee dhimmallee hin beekulleedha waan liibii kana gaallee. Ustaaza oo barreessanillee wallaahi haa barreessanu. Harka jiraa har'a barreessan kanaan boruu jazaan jiraani deebi'aa fi yaani barreeffama jiraan. Ishi isa ilaalinaadha dhiisaadha inshaallah. Yoo arrabaati diluma namarraa hakan malee wanti namaa godhan hin jiru. Wanni namaa hidanis hin jiru. Maasiyaa tanti sirraa haquudha. Maaliif jennaan jechi irratti irra namaan jette guyyaa itti miskina namaati jechuun deegaa namaati jechuun dhabaa namaati jechuun nama salaata isaatii fi zakaa isaatii fi soomana isaatiin guyyaa qiyaamaa dhufee wayasubbu haada waqadaba haada kana darbatee kana arrabsee kana waa jedheeni waan ta'eef salaanni isaa irraa fuudhamee khayriin inni carraaqate hunda namni inni arrabsee inni isaa waa jedhe saniif kennamaa jira. Yoo inni khayriin qabaanne hamtuu namticha inni arrabsee san rabbiin fuudhee isarra kaayaa jiran isarraa fuudhee isarra kaayaa jiranii jabaadhaa arraba itti fufaa inshaallah. Isinin jechuu barbaadeeti sagaleen yoo kadhagamaa jiraattu taate atillee galatoome. Ana dheertuu san deemtee ishii bira dhayitee jajjabeessuudhaaf wallaahi akka maleedhaan sossobaa bulee abshir jedheenii hedduu aartee dallantee ilmi namaa waan hin taane namatti raawwatuudhaan akka isheen boodas deebitu waa hedduutti godhanii haa ta'u hunda caalaa atilleen galatoomii bira dhayitee akka isheen jajjabaattu goosisuudhaafis hin jenna galatoomii hin jenna inshaallah. Salaamtaa hin daganne assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuh. Warra jala jirtan hundummaan keessanuu bismillah. Assalaatu wassalaamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Hundi keessan warri as jala jirtan kan shahaadateeni walitti nuu fiddee kan ifnuu laa ilaaha illallaadha walitti nuu fiddee hundi keessanuu salaamtan teenya isin bira haa geessu isin jenna. Mee yeroo matakka tokko bakka jirtan illee if laalaadha isin jechuun barbaadaa akkas inshaallah. Ergaa xiqqoo takka namoonni hedduun seenanii koppiliinkii godhaadha sheerguu godhaadha
taaptaabillee godha inshaallah akka namni hundinuu illee seenuu danda'utti ergaa jechuun hundi jira miti dhaamsuma obbolaa keenya ijoollee uummata ijoollee teenya tan muslimaatis ta'ee isa obboleetti qabuu fi isa obboleessa isa haadha qabuu fi isa haadha manaa qabuu fi hundaafis dhaamsa waan ta'eef Abuu Yahyaa nu orgalcha Abuu Yahyaa nu orgalchee seenaa inshaallah waati singi keessa seenan inni ayyee Eenyuun galcha? Namoota hin galchaa? maalitti jirtu Nagaatti jirra alhamdulillah. Qo'ishiika. Abshir ittiin dhagamin abshirii mamulee siin jiruun abshirii siin jennatu Eenyuun galchinaaf? Abuu Yahyaa waati singii keessa ilaalee geestimu maal janiin Gasti keessa yoo jiraatan Abuu Yahyaa lakkoofsa jiru nama hedduu maaliif argamu? akkas inshaallah hayyee Hundumaa as jala jiru. Ani abuu sagaleen tiyyanii jirtimi namoota hedduutu argate. Nagaama ustaaza yaani Abuu Yahyaa jedhanii. Abuu Yahyaa Abuu Yahyaadha inshaallah yoo inni as jala jiraatu inni barreeffata abshira sagaleen ana bira moo isin bira Nama hedduutu argatu warra. Sagaleen ni jira no. Ni jira sagaleen. Ni dhaga'ama ustaaz. Ni dhageenya. Qoy biiziin jira shi booda si dubbisa. okay Wayye. ayyee inshaallah akkasi haadha manaatii waan akkasitti hin dhagamin jeenu inshaallah jabaadhu inshaallah fuulduratti deemnee waan akka illee hin dhagamin siin jenna warra